anamma wanni siin jechuu barbaadu jabaadhuutii ati waallee hin jedhini afaanii waallee hin dubbatini ganda namaallee hin tuqini Oromoon masi qarqara garuu akkuma ati jettee shamarran Oromoo sirraa barumsa hima fudhatanii kanaaf ammoo wanni ati godhuu qabdu yoo dandeette Oromoo si qarqaartee hin galini daa'ima biyya ergadhu taa'ii dalagadhu. Amma guyyaa gargaarsaa si guyyaa gargaarsaa si qabaniirani. Guyyaa gargaarsaa qabanii jiran fakkaate asliin faane. Yaa gaarii bareedaadha namni hundu guyyaa sanirra si qarqaaru. Kanaaf atiin yoo dandeettee jettee kana booda waan taame irraa beekumsa fudhatte barnoota fudhatte yoo Rabbi si laaffisee jedhe daa'ima kee biyya galfadhu gadi dadhu garaa kan kee dalagadhu waan daa'ima kee biyyaan galfattu Oromoon guyyaa sanii masi qarqaarti jedhee yaada eega gargaarsa si qabani. Kanaaf ati namallee tuqin shamarranillee tuqin dhiirallee tuqin waa tokkollee afaan kee gadi dadhu dalagadhu daa'ima kee Rabbi si haa guddisu. General itu masra yaada qaba general hagal to Saudi keessa gateette maal gooti biyya san borollee odoo qabamte rakkoon irra ga'a waan waraqaa eenyummaan qabneef galtee biyya biraa haa deemtu asiin haamilee tahaa fi si argee jira deengadda sangam agarsiisiidha haamilee taate ani yeroon qabu amma akka carraa ta'e online kana keessallee baay'een seenu haamilee tahaa fi gara biyyaa haa galtu galtee biyya biraa haa deemtu barbaaddu Kuwaitis tahii Dubaayis tahii atta yoo hin qarqara jedhe Oromoon biyya biraa haa geesse haamilee sittee biyya guddoo isii geessu malee Suudii keessa akka hin teenne daa'ima ofii wajjin galtee YouTube haa banattu galtee akkaawuntii haa banattu biyya irratti namni akka viidiyoo isiitiin daldalanne viidiyoon isii viyuun viidiyoo isiitu birrii isii galcha jechuudha. Namoonni yoo isii waa poostii gootu laayikii godhaa fi gara gajjalaa san bakka komentii gadii san tuqaa fi bakka sanarratti maallaqni wanna isiin gallakkiftu irratti iyyuu isii galaaf jechuudha. Gara biyyaa haa galtu barnoota uummataa haa taatu. Yaa sun dhugaadha tiktokiin viidiyoon illee hin kafalu rakkoon isaa san ta'e malee sila viyuu namni baay'ee malaalaa fi bareedaadha yaanni ati jette kuni akka murteessaan isiidha yoo ka biyya biraallee anammoo waa'ee biyya biraa irraa quban qabu biyyoonni biraa biyyi shamarri deemtu hin jira Kuwaitiin tun banaadha Dubaayillee yoo deemte faayidaan qabdu biyya dalagaa hin qabne amma guma san Kuwait biyyatti jirtu kana yoo deemte bareeda dalagachuu dandeetti dhugaadha Rabbiin isii haa laaffisu. Kan isin jechuu barbaade wanni guddaan illee ol seenee fi si galee waa'ee namaa waa'ee ganda namaa wanni taame fokkataan bakkuma mira jira namni yaanni jechiin argitee duriyyeen bakkuma mara jirti Arsii keessa jirti Baale keessatti Harargee Wallagga kutaa hundaa keessara namni badaan saniif ammoo wanni taame jira almost wanni dalagame kana booda haguma danda'ame kanuma booda wanti asii achi wanni biraa wanni fokkataan yookaan wanni biraa kan uumamne malee wanni kana ta'e taameera atama carramatti aanu yaaluudha yoo barbaaddellee galteellee biyya biraallee deema jette weel inta yoo Dubaay keessallee manno Saudi Arabiyaa keessallee taa'ee dalagadhallee jette hin danda'ama ati garuu wanni an jabeessee sitti dhaamu afaan keetii dubbiin badaan akka hin baane afaan kan keetii dubbii hamaan dubbatin akkasuma akkasii miti amal. Orma godhatan malee isii warqii lafa kaanii miti maaliif namni daa'ima qabatee mana arabaa keessatti mucaa kana guddisaa mucaa bareedaa kana harka qabatee deemu wallahi isii warqii mormaati anarratti isii warqii mormaati namni ilmoo ofii qabatee gali qabeenya caala nama meeqatu ilmoo kana barbaadaa jira ilmoo irratti qoosan kana nama meeqa ilmoo argachuufi waa meeqa tahaa jira dhabee rakkataa jira abbaan qabeenyaa meeqa ati warqiidha anaa bira ati warqiidha shamarran tun namni ilmoo ofii dhalee ilmoo wajji rakkate wallahi dahaamni daaba caalu nama ilmoo farkaa qabaatee wajjin rakkate wajjin beelahe wajjin dhukkubsate garuu warri itti qoostanii boru ilmoo dhabuu ni mala ni gaaffitan keessa of arguudhaa jirtan. Warri shamarraniifaa ila warri shamarraniifaa qabeenya irra qoosuu ni dandeetta ilmoo irratti hin qoosina. Ilmoo irratti hin qoosina. Dhageettu noo sanii miti. Wanta akkasii hima keeriyaatiyya wanta akkasii hima dhiifama
jabaadhu malee hin booyin. Ati warqii mormaati. Wallaahi anas hin jedhe. Ati warqii mormaati daa'ima san harka qabattee warra daa'ima kararra gate san keessa of laali. Mastaawutii keessa of laallee fuula keenya of agarra. Warra daa'imman kararra gate san keessa of laali. Jara keessa of laali ati cimtuu akka taate barii namni illee ciminna keessarraa haa baratu. Gareen hinaaffaa warri waa guddisuuf hin dandeenye warri ilmoo ofii akkatti qabatu hin beekne warri hinaaffaan akkana isa godhan warra ati beekumtii argattee jirta tam. Rabbiin riskii mucaa kana sii godhee jira. Oromoo af ol baate beekumtii tokko argattee jirta. Odoo siyaasaa walitti hin laaqamin odoo waan tokko as baate argattee jirta. Kanaafuu cimii itti fufi waan takka inuman booyin waan takka inuman gaddin gaddi takka fuula keetirraa akka mul'atu hin barbaannu jechuudha. Yoo si qarqaara dandeenya si qarqaara. Kanaafuu kanaafuu cimtee ati gaddi takka fuula keetirraa kana booda akka mul'atu. Keri adiitta galchi. Yaa akkasii galatoomii amalli ati jajjabaadhu kana booda agartee dhalaan fa'aa warri mucayyoo tanatti waan adda addaa dubbattanii karaan martuu karama san fida. Karaan keessan hunduu karama sani isin hin beektan malee namni hunduu namni dogoggoran dalagin hin jiru. Ilmi namaa agartanii keessaafuu ilmi namaa martuu dogoggoraadha. Keessaafuu kashamaraa kanatti baay'ata hundi keessan ni beektan. Saniifuu cubbuullee eeggataa. Waana softanii rabbi keessa sodaa. Diqaalaa jette Madiinaa Arabee tan jedhamtu tuni. Arabee beektu maadama Arabee dhiisufirraa dhiisisi waa'ee isin dubbatti. Ati gaaf tokko namarra gurtaa gaafa tokko namaan lolta ilmoo dhaltaaf hin dhaltu hin beektu gadaamessa kee keessa ilmoon jiraaf hin jiru. Maadama Arabee irraan kaawwatanii dhiisufirraa waan fedhe haasofii. Ilmoon nama narrabsin. Arabee irraan kaawwatanii dhiisi. Ya, atamma jabaadhu abitti ani jabaadhu jabaadhu ati amma networkiin si qaba akka malee jabaadhu argitee yoo wannallee jettu oliivii kanarrallee dhuftee jettu sagaleen keellee iyyitee si jijjiiramaa ammallee mataan illee si dhukkubuu danda'a. Kana hundaa ati osoo qannastee natti tolaa agartee oliivillee dhuftu suutumaa sooftee aaruu dhiiftee boo'uu dhiiftee alhamdulillah wanni ta'ame kana booda si galee jetteetuma gara fuuldura keetii yoo deemte natti tola. Si awwala itti dhabuun warrellee ilma kana akka nam dhiiraa tokko dubartii hin shawwada. Mungkin osoo birrii qabu waan ni kaafaa jedha yookiin arra boru gandattee isuma isarraa dhiira biraa agarte wajjin kalaqaaqsummaan fedhu ani akka mataa kootitti yoo nam tokko wajjin wal baradhe isuma wajjin fiixa bahuu barbaada malee isa kana yoo akkana naa godhe jedheeni na didus isuma kana agartanii gorsee abaabbalee isa wajjin nama ta'uu barbaada malee eegeeni na dide kabiraa jedhee kudhan jijjiirummaatu faayida. Ani miira san keessa seenu jedhee har'a waa baay'ee tahe garuu waan akka yaade naan taane tanaafu kun anaaf seenaadha malee wallahi yaa ufduuba sin deebisu habibti ufduuba sin deebisu agartee wanni ta'ame ufduuba sin deebisu haamlee si ta'uu qabaayyuu jabaachuu qabda. Homma kana booda dogoggorri wal fakkaatu akka hin deebine irraa of eeggadhu. Gorsi kiyya guddaan wanni an sitti dhaamu kanuma booda akka dogoggorri wal fakkaatu sitti hin deebine malee ka haal takka dubartiin martuu beerri martuu numa dogoggorti. Ta'usoon dogoggorre heerumtee jaarsa jala teettee jaarsa jiraattu muraasa. Agartee kee hin uumame malee kan baay'ee dhaqa. Yani gosa naa kenna isin jee booda nan dagadhaa fi wallahi dubartiin keenya jechuudha gosa namaa kaani jedhu dubartiin keenya jaalalaan jechuudha wallahi hedduutu dogoggora baay'ee keessa jira. Isin anaa irra deettee anaa irra ilmoon irraa bahuu diddee ammaaraatii dhabee dhalee guddifadhee asii ga'e kana na akkatti agartan kanaa miti. Ajjeesuu dadhabee jechuudha garaa kiyya keessatti waan hin nyaatin hin qabu gowwummaan tahe yookiin ammoo osoo nama tahin akkamiin dhala yookiin ammoo osoo sirnaan guutatin akkamiin dhala yaada jedhuun jechuudha ilma namaa jibbee osoo hin tahin jechuudha.
innaa dubartiin akka kiyyatti jaalalaan tahe yookiin shawwadee tahe yookiin bareedina dhiira saniitiin tahe jettu wallahi gosa kam keessaa iyyuu dhalaan baay'ee mana dalaala waliin agarraa waliin nyaanne dhuunaa waliin rafnaa hedduu dogoggora keessa jira. Inna kan ikaan qabne akkasumatti ilmoon itti haftee irraa kiniin abbaasaa jirtu baay'ee jira. Yookiin dammoo waliin dhiira isa wajjin jaalala isaatiif waliin jiraachaa jirtu boruu na fuudhaa boruu ni kana eeggataa boruu jaartiyanaan. Jijjiiramu abadda. Bakka san gahuu iyyaa yaani hin geettu bakka san bakka niyyaan keessi hin ta'u nama mana jaarrataa jireenya yaa warra akkasii godhachaa jiru san warra kan warroottan dantaa takka dhaban jechuudha. Ani halkanii guyyaa hirriibatti dhaba jijjiiramuudha. Sanaaf na kuffise. Kanaafuu silaa wanni ati jette dhugaa abbummaan tola ilmooni ana kennuun barbaadu. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa yaada kennaa turtanis warri koomentii illee galatooma isin jira. Ittaan sun yaada xiqqashuu isii baachuu fedha. Yaada kiyya ammoo nageetiifatti akkan harkaan hubanne. Jalqaba irratti qeeriyaa waa hundaayyuu akkuma beekamu rabbitu fidaa akkasuma ammootu namni fedheetiin bakkite akkanaa kana hin dhaabatu dogongoraanii. Egaa rabbii waan kana siif qoode akkamiin gochuu qaba furmaanni maaliin waan jedhurra dhaabatteetiin namni rakkoon akkanaa kun yeroo baay'ee kan mudatu osoo waan tokkoon dalagiin dursanii itti yaaduu dadhabuudhaan wanti akkanaa kun nama mudata. Eega nama mudate ammootu furmaata waan sanii barbaaduudha. Fakkeenyaaf namni dogongoruun jira hedduu isaati jira. Akkuma ammootu kutaa tokko keessa namni badaan jiru azeelan ture sa'aatii dheeraa kutaa tokko keessa akkuma dhiirri badaan jiru kutaa biraa keessa illee shamarri badduun illee jirti. Kutaa Oromiyaa kurnaan keessayyuu namni badaan ni jira namni gaariin ni jira. Sababa nama tokkootiif kutaan tokko balaaleffatamuu hin qabu. Sababa nama tokkootiin Oromoon balaaleffatamuu hin qabu. Kanaafi amma fakkeenyaaf dogongoon mucaa kana wal jaalattanii walii galtanii wajjin jiraataa turtan rabbiin feene gargar baatan tasatti osoo hin beekin osoo beektanuu haa ta'u osoo hin beekin dogongorri kun uumamee ilmi kun dhalate eega dhalate yookaan kutaa san balaaleffachuu yookaan dhiira kutaa sanii arrabsoo osoo hin taane namni kun mucaa ganda kanaati dogongora akkanaa raawwate namoonni kun waan of kolchaa nama kana yoo naa qabdan naa qaba yoo gara qabiitillee taate yoo gara gargaarsallee taate na gargaara jechuun aadaa Oromoo jirtu. Garuu jecha ammas keessatti illee dubbatamaa ture kan hin dhaga'e irra keessa balaaleffatanii of faarsuun kun sirrii miti. Maaliif jennaan namni nama gargaara amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyaatitti mucaan sun bakka argametti seera mootummaatiin qabamee hidhamuu qaba nama jedhe keessa tokkoffaan ana wallahi hedduu takka dhagaamee na gubee maaliif nama wajjin jiraatan tokko oomanii kaayyuu walirraa qabaachuu baatanii akkamitti nama wajjin ciisee ilmee takka irraa argate karaanuu haa ta'u karaa maleenuu haa ta'u akkami qullaa isii gabbaasee akkana godha ka jedhutu natti dhagaamee na gubee akkas jedhe. Garuu ammoo gaafa ati asirratti gadi baatetiin sababa nama saniitiin kutaa biraa kutaa san balaaleffatu si qofa osoo hin taane namoonni si jajjabeessuu dhufanis sababa isaatiin kutaa san keessa dhiira akka jiruun balaaleffatan namoota hedduu jira kan jaallatee abbaa manaa isaa wajjin akka gaarii jiraataa jiru dhiira gaarii baay'eetu jira. Akkuma Baalee keessa dhiirri badaan jiru Arsii keessa illee kutaalee Oromiyaa kurnan afaan keessa illee namni badaan jira. Kanaaf sababa nama tokkootiin gaaroo osoo hin taane yoo namummaan namatti dhaga'ama ka ta'u taate waliif quuqamnee akka shamarrummaatti yookaan akka obboleettii tiyyaa jedheetiin dhiiraallee haadha manaa tiyya jedhee yookaan immoo haadha tiyya jedhee akkasii yoo kamanu taate namni kamuu si gargaaruuf qophiidha. Yoo ammoo tokko wal qeequu tokko ol kaasanii tokko gabbuusu ka ta'u taate namni sitti duulu warruma har'a siif dhaabatu kana yoo dhugaa walitti ka'imnu taate jechuudha. Kanaaf atillee tasgabbooyte miira kee too'atte Oromoon ati na dhaggeeffadhu Oromoon ati hagana dogongortee qofa osoo hin taane yoo ati hin dogongorinu yoo ati karaa sirrii jiraatte yoo karaa ittiin si kuffisan karaa ittiin si xiqqeessan si arrabsan si gufachiisan barbaada. Dogongora haganaa qabaachuu keetii qofa fi miti jechuudha. Kanaaf koomentii namaa laaltee viidiyoo sirra dalagamu laaltee jechoota bada hin fayyadamin miira keellee too'adhu. Kanaaf wanni uumamee jira warroonni arma booda ammoo yookaan ammaan booda ammootu waan akkanaa kanarraa of tiisuu qabdanii namoonni azalatti koomentii bada barreessitan boru waan isin qunnamu hin beeytanii waan isin mudatu hin beeytanii isinuu haa ta'u obboleeyyan keessan haa ta'u obboleettii keessan haa ta'u kanaaf of qusadhaa tartiibatti deebi'aa isiniin jedha. Bakka kanatti ammoo dhimma wal gargaarsa yoo taate wal gargaaruu keessan ijaaramuun alatti asirratti ajandaa biraatti akka nuumamne kutaa walii hin arrabsina. Yoo wal jajjabeessu taate wal jajjabeessa ammootu daa'ima keetillee rabbiin siif haa guddisuu daa'imni eega dhalatee namni lubbuun baasu.
ammoo laali keeyriya koomentiidhaaf ammootu deebii hin deebisinii warra as keessa seentanii yaada kennattanillee jecha waliin dhaqqabina carraan bakka nama dhaabuun beekan warroonni neerumin keessattu carraan bakka isin dhaabuun beeytan dhiira akkamii bira akka carraan isin ga'uun beeytan jireenyi keessan maal akka ta'uun beeytanii kanaaf warri koomentiillee miira keessan to'adha koomentii irra itti barreessitaniif boru gaafatamuun keessaniin oolu itti cubbishamuun keessaniin oolu tartiiba deebaa isin jedha waan dubbadhe keessatti yoo isin tuqe ammoo naaf kolchaa waan nama tuqullee dubbadhe natti fakkaatu. Na duga dubbatte galatoomina ulfaadhu abiddi ya duga gosi bareedaadha. Duga jette galatoom. Intoy nudde akkam nagaa qabdanii hundumti keessanuu. Alhamdulillah jirra nagaa.